Miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko haala ammarra jirruun guyyaa 6 hanga 10 gidduutti finfinnee nigenyaa jedhe. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii kaabaa yeroo ammaa lola jabaa waraana bilxiginnaa waliin taasisaa jiranii tokko yaada kenneen haala ammarra jirruun guyyaa 6 haga guyyaa 10 finfinnee ga'uu ni dandeenya jedhe. Bakka waraanni geggeeffamaa jirutti argama kan jedhu miseensi kun yeroo ammaa Dabra Siinaa keessa baanee gara Dabra Biraanitti imaluu irratti argamnaa jedha. Shawaroobit silaa guutummaan guutuutti to'anneerra amma imalli keenya gara Dabra Biraan jechuun dubbata. Nuti silaa finfinnee guyyaa 10 keessatti nigenya jennee kan turre haala ammarra jirruun guyyaa 10 dhiisii guyyaa 5 nuun fudhatu jedheera. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun itti fufee dhimma Abiy Ahmed gara adda waraanaatti duuluu ilaalchisee yaada yeroo kennu Abiy silaa kan qaamaan dhufee loluu miti raayyaan ittisa biyyaa inni itti abdatu har'atuun taane jalqabumarraa cabe. Har'a guyyaatti yoo xiqqate waraana Abiy kana nama 50-60 dhibba qabutti jirra. Ijoollee markaatoo keessa deemtee akaawii gurgurtee jiraattu ijoollee wazaaddarii yoo dhukaasi tokko dhuga'e qawwee gattee fiiddu waliin lolaa jirra. Qawwee yeroo ammaa lafaa guuraa jirru hammana jedhee dubbachuu hin danda'u jechuun hima. Yeroo ammaa Abiy Ahmed waraana rasaasa keenya dura dhaabatee loluu hin qabu kan jedhu miseensi WBO kun ilmaan hiyyeessaa gara adda waraanaa guuree fixuuf deema waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa gara adda waraanaa kanaa akka hin dhufneef